sagalee jala gabbaasee nan icciitii guruppii keessa jiru argadhee gabbaasee nan dhaqee lattafee jechuudha Ahmad. Guutuun guututti. Sii galee kanaa sagalee ta'e. Gara boofaa jirta. Farsoo ati gara boofaa jirta dubbii suni ani kanarratti qabee akkamitti si amanna fakkeenya wanti kun qabatama birrii miiliyoona takkaa san ijoollee walloo ta'u amaara akka taane ragaa qabatamaa qabda. Dhageeffadhu si ragaa qabatamaa an fedhan si adda nama 2,000 irratti dhageessisu ture. Si galee amma itti sii banaa barbaade kunoo na dhagaye. Dhageessisi amma ragaa wajjin mucaa san maqaa isaan beektaa mi mucaa leengadda qaba mucaa arsiisanii mi mucaa leengadda jarri gadhiifame mucaa. Ela dhageeffadhu walda tokkoffaa dhageeffadhu waldaa isaanii sii banaa dhageeffadhu waldaa ammallee hin arganu. Dhimma mucaa sanii awwaala irraa kaasanii. Waa'ee dhimma dinagdee. Dhagaarta. Akka waldaattis akka durataa waldaattis akka namoota isa geggeesseettis anumaa fi rabbi qofaatu beeku. Kurillee murtii kennuu danda'u irraa hirmaachuun akka biratti osoo ta'u murtii sana anumaa fi rabbi qofaatu beeku. Abbaan fedhetti rakkachuu hin danda'u. Itti isin dhiphatina. Itti isin rakkatina. Kanaaf xumurarratti akka maal ta'uu qabu akka niyaan warreen akka isiirtu anumaa fi rabbi qofaan beeku. Taaliila godhuuf illee rakkatina. Dhiiroo silaa akkana ta'e silaa akkana goone silaa akkana ta'e jettanii illee hin rakkatina. Koree fi miseensonni as ta'e jirtu marti keessumaa. Qabuyyuu bane walee isaayyuu sirrii. Ela dhageeffadhu kunoo amma mallaa inni deebi'ullee sagalee sii bana ka Ahmad guruppii keessatti haasa'ullee sii bana kana dhageeffadhu amma haga dhuma. Gaaffii kanarratti immoo waa'ee haraamummaa fi waa'ee hatummaa keessatti oduu itti yaada hin qabaatin ani immoo wanni kanan na dalasiise ani akka nama tokkotti ofii iyyaa dalagataadha. Ani nama dalagatu nama haree barbaadanis. Lammata immoo mucaan kuni ani na beeka. Ani maqaan kooti Mahammad Awwalan Jaama. Dhalanni kiyya dhalata Caffaati. Eegartee gandi kiyya. Gandi isaa Caffaadha dhageette? Ijoollee walloo Caffaa. Ganda Cirriiti. Ganda Cirrii. Na baruu barbaadanis. Tokkoffaa immoo wanni agartee haraamummaa fi mucaan kunillee na biyya kana ni dalagadhu. Ijoollee wayiitii sababa ajandaa tiiktookii fi sababa ajandaa miidiyaa kanaan waliin. Yeroo sana agartee otoo isaanii wallolaa jirru Amaaratti kunneen ni yaadattami? Ajandaa tiiktookii irraa dhaga'iika. Ajandaa tiiktookii irraatiif mucaan kun qabamee hawaalame dogongora duunne waan barbaadan nu godha mallayni sunis qabame nullee qabamne jechaa jira dhageeffadhu. Dandeenyee wanni nama mudanne hin jiru namni hin galanne hin jiru waan kanan nu galachiisee galata kan dogongorsiise waan kana sababa haraamummaatii fi sababa maallaqa nama saamuutii fi waa tokkollee irraa hin qabnu. Ijoollee wallooti dhagaa jirta loqota isaanii ni beeyta. Mucaa kana qabee asitti mallaqa kana hawwalchiises ijoollee wallooti. Mee gaafa kana maal jettanatti himee deebii naa kennime. Akka nama tokkootti akka nama sama sagalee sitti himeetti akka nama kijiban dubbatinitti yoo kijiba jette kunoo Ahmad ganama kana gabbayee guruppii san keessa hatee laxxafee jennaan nama 2,000 irratti laxxafee nan Ahmad waan jiru guutuu gadhiise dhaqi ilaali Ahmadiin jala akkaawuntii isaa. Wanna tiktookii isaa jala. Afarsoo galatoom walumaa galatti maali beektaa dhugaan ilmoo waaqaati. Nuti uummata walloo hin jaalannaa. Hamtuullee sarraneenyu yeroo xilaanni wallootti duulu humna kennaan bira dhaabbachaa turre. Ani lola walloo rabbaname yeroo 3-4 waan humna kiyyaa sagalee kiyya qofa osoo hin taane kiisii kiyyaa baasee uummata walloo nama wal dhaqqabaa turedha. Ragaa qaba ijoollee walloo guruppii takka lama jennee guruppii 13 jira. Isaan hundi na beekan. Abbaan fedhe as jala yoo dhufe ijoollee walloo tafeete jechuudha. Hawaasa kana waan jaaladhuuf akkasiin morme badii qabdaa. Yoo ati miidiyaa irratti waan akkasii keessa galtu waan ati waan kana rakkoo foofte sitti fakkaate malee ansi jibbeellee mitiin beeytaami nuti tokko. Laakiin ammoo si jibbaa fi illee jecha kanaan siin jedhe rakkoon kun akkasirra hin geenye gara fuulduraatitti har'a waan kana dubbiin ammati dubbatte si bira tartee jirti. Dhimmi kun ammarraa kaasee dhimma kee qofaa miti. Dhimma uummata Oromoo bal'aati. Arsii qofan ilaallatu Harargee Baalee Oromoo nama jedhamu hunda ilaallata. Dhimmi walloo beeki. Dhimma salphatti ilaalamuu miti. Uummata walloo uummata galgala kana namatti ilaan itti duulu uummata kanarratti Oromoon dheengadduma kana waan uummata walloo irratti aarsaa uummanni walloo kafalee faaktii lafarratti beektaa jechuudha Afarsoo. An kanaaf si falmaa ture. Gatii kanaaf jecha wanti ati amma fiddee sagaleen ati amma qabatamaan fiddee mucaa qabame. Dheengadda qabame akkasitti uumamaa ture ka harki hidhame ilma Oromoo san ka qabe ijoollee wallooti.
sagaleen isaa gurupii isaanii keessa wanta mafarsoon udha geessise kanaa jechuudha jamaa. Isa kanaa wal qabatee waan kabooda saalfatanii gara afaan Amaaraatti jijjiirree namni qabee mucaasa birrii miiliyoona tokko gaafate Amaaraa miti ilmaan Oromoo ijoollee teenna ijoollee wallooti jechuudha. Kan nuti akkaan jaalannu kan uummanni Oromoon bal'aa walloon ija teenna walloon lafee duwidaa kenna walloon daangaa kenna walloon hatirii kenna jedhuuntu waan kana raawwate. Gatii kanaaf jecha nuti murtii kana namoota bebbeekamoo cimaa walloo keessa jiran hayyoota walloo keessa jiran artistoota walloo keessa jiran aktivistoota walloo keessa jiran dhimmi kuni dhimma keessan hunda. Ajandaan kun har'arraa kaasee ajandaa hafarsoo qofaa miti. Ajandaa ilmaan Arsii qofaa miti. Yoo dhugaaf ka dhaabbattan taate yoo haqaaf ka dhaabbattan taate dogoggora hagana ga'u obboleeyyan lamaan ilmi Oromoo tokkorra cakkanee mallaqa gana ga'u walirraa fuudhee maqa balleessisanuyyuu Amaaraa wajjin walitti nu buusan. Ijoollee Amaaraa Suudi Arabiyaa keessa jirtu meeqa darartan isin? Sababa waan kanaa kuni mataan isaa Abbaa ijoollee san qofa ijoollee xiqqaatu nama 30 olii hidhame dhageeffadhu ka. Akka wallootitti hin jaaladha. Har'as taanaan ammoo ummanni walloo hundi waan kana dhaga'ee ijoollee kanarratti murtee barbaachisu murteessuu qaba. Hawaasni Oromoon bal'aan hundi keessaa walloo jaalattan dhugaa jirtu dhageettan miliyoona tokko haadha Oromoo kabochise ijoollee teenna ilmaan wallooti Amaaraa miti. Garuu duulli Amaararra nu goone yeroo sanitti angaaf sallaale hafarsoo gaafa rakkoo sirra keessa warra duula kana sirra geggeessee mormaa ture. Sireesii ta'e jechuudha. Gaafa sana Amaara jedhee laala har'a ammoo waan kanaatti qorattee dhugaa kana gabbaasuun yoo har'a duutellee galata. Ela Ahmad asirra waa tokko Ahmad galatoome waa tokko si hima anamma ela qoita waa tokko si hima me waa tokko wayii si yaadachiise waa tokko si yaadachiise ulaala no Ahmad nadagai ana qofa Ahmad mee gizee takka qoy waa sitti guuta ana hafarsoo qofa osoo hin taane yeroo sanitti ijoollee wallootu waan kana keessan beeyni Amaara jedhanii Amaara qabuu fidanii turan. Ijoollee mallaqa mucaa kana gargaarte mana kiyyattis dhageeffadhu ijoollee gargaartetu jira ijoollee walloo keessa ijoolleen natti dhiyaattu ijoolleen naan saahibaa wallahi ijoollee 15,000 16,000 kennite jira mucaa kanaaf rifattee haadha saniif rifattee garuu namni yeroo sanitti waa'ee wallooti qabatee jiru Amaara jedhanii Amaaratti achi dabarsanii Amaara waliin nu naqanii ijoollee wallootis ta hidhattee jira ta yeroo hidhaa duudde jiru jechuudha hidhamtee ijoollee teena waliin qabamte ana rabbi gaafa sana baas sii galee garuu amma ammoo wanni guddaan sitti dhagayamu ammallee waldeeyni mallaqa san fuudhe ijoollee walloo ta'uun akka harka wal keessaa qaban ijoollee asin mallaqa mucaa qabdee irraa buusisiifte saniin harka wal keessaa qabaatu beek mallayni kun takkaa uummata Oromootii deebi'u takkaa ammootu ijoollee walloo wanni irratti dubbachuu qabdu takkaa ammoo haadha saniif ga'ee mana bitanii fi ijaaruudha ummanni warra duraan kenne ummanni guutuun ummanni Oromoo duraan kenne jechuudha. Duraan mallaqa kana irraa baanee kennine miti. Ani akka mataa kiyyaatitti odoo rakkoo san keessa jiru wallahi 10,000 gargaalee waan si ajaa'ibu 10,000 maaliif jennaan natti dhagayame bakka natti dhagayame si galee lubbuunis aarsaa hanga taanu goosifneetiin mallaqaanis taanee jechuudha. Maaliif jennaan mallaqa guddateetii miti. Mallayni kun takkaa ijoollee mallaqa guurte mana madaamiitii deebi'u takkaa ammootuyyuu haadhaa fi abbaa miskiina sanii manaan bitamuudha. Waldeeyni ammoo addaan qoodamne jedhee walloluun kun salphinna wallahi sanaa teettanii yoo qabuu miti akka feetanii yoo dhugumaan hattuun sun isin quuqee shiftaa irraa fuutan shiftaa irraa qabsiiftanii yoo fuutan mallayni sanatti ergame nama muubtu beeka Yamanii keessa sanamatti ergama mallayni biyya biraatti ergamu si galee sanatti qabsiiftan sanaa teessanii mallaqa sanii haadha sanii galuu qaba abbaa sanii galuu qaba lakki yoo lakka akkasettan ilmaan Oromoo miskiina mana madaamii teettee mallaqa san guuraa guurtee deebi'uu qaba jechaa jiraan akka nama tokkotti ka ajjechaa kiyyaatis rakkoon qabu ka ijoollee wallooti walloluutis rakkoon qabu Ahmad. Anamma asirratti galata tokko sii galchuu barbaada. Yoo amma duutellee ibsi jechuun qabu. Ani dhugarraan ta'u sitti maa. Duuti waajiba nurratti. Namni takka qofa du'a. Lama namni du'u hin jiru beeki. Kuni amma waan guddaa hojjetteerta. Si galee waa tuttuquu waa jechuun bareedaadha. Baga dhuftee dhugaa jirtu adda baafte. Wanni amma jalqabarree waa'ee kee dubbadheef si jibbaa fi miti. Waan kana namni harkaa qabu si waan jiru kana baasuu qabda rakkoon kunis akka dhaabatuuf kana si gaafadhe. Ammarraa kaasee mallaqa miiliyoona tokko ka harkaa qabu ummata keenya wallooti. Nuti akkasii gaafanna. Amaaraa miti. Mallaqa kana waldaa fedhe keessaa jiraatu warroonni as jala jirtan. Feemasii Oromoo, hayyuun Oromoo, sheeka Oromoo, qeesii Oromoo walloo jaalattan. Aktiivistoota Oromoo ijoollee teenna walloo. Dheengadda wanta kana. Akkuma hafarsoon amma kaase. Uummanni walloollee waan kana dhugaasee Amaarumatu mucaa kana qabe jedhee walloolleen Amaara qabee fidee ture. Deeggarsa kana keessaa uummanni walloo qooda fudhatee ture. Nuti uummata walloo akkaan jaalanna. Oromiyaa keessaa lakkoofsa tokko irratti namni nu jaalannu walloo. Gatii isaan xilaata walakkaa jiraniif. Gatii isaan xilaataan marfamanii jiraniif. Gatii kanaaf jecha walloon mallayni haadha hiyyeessaatiif dheengadda guurame ilmi isaanii boo'ee haati sun bootte
waan kana karaawwate wallaalaa ilma dachii walloo keessaa bahe waan ta'eef beekumsaaf kanan goone wallaalummaa isa kana goosise waan ta'eef nuti akka wallootitti gaafiin nu gaafannu ummata walloo bal'aa xiqqeessoo osoo hin taane mucaa qabame kana gadhiisan mallaqa mucaa kana Amaara jedhanii maqaa Amaaraatiin jijjiiranii ummanni mallaqa gaafataa ture ummata wallooti nama 1,500 jechuun nama meeqa akka ta'e hubadha galma 2-3 jechuudha wanti amma teettanii dhageeffataa jirtan Awurooppaa Afrikaa Aasiyaa biyyoota garaagaraa keessa teettanii odeeffannoo kana dhagaa jirtan nuti wallooni jaalanna garuu afarsoo irratti ka duulleef dhugaa baasuudhaaf dhugaan baatee jirti ijoolleen teenna walloo jaalala hawaasni Oromoo isinii qabuuf gootummaa keessan ka isin beeynu saniif jecha mallaqa kana waldaa harka jiru harkaa fuudhaa haadha deengadda rifatte haadha deengadda bootte saniif akka gabii gootan isin gaafanna kanarratti ammoo namoonni Oromoo miidiyaa kanarra jirtan walajjeechuuf walajjeesuuf walarrabsuuf walit duulu osoo hin taane faaktii jirtu dhugaa kana gaafattanii mallayni miiliyoona tokko haadha miskiinaa ummanni Oromoo waan hin qabnerraa rifaatuu keessa galee kenne san maatii saniif akka galii ta'uuf nuti beeytota walloo gaafanna walloo caalaa namni waan kana irratti dalaguu qabu jira jedhee yaadu. Ahmad goy waan si dhageessisaa ilaa amma sagalee amma ergame warri waldaa wallalaaru guruppii keessan jiraan dhageeffadhu gatiin baase dhageeffadhu akka dhumaatti finna waan jedhu nama biyyarraa ergu doorsisuu barbaadan dhageeffadhu.